amma manneen barumsaa akka aanaa keenyatti jirudha. Barattoonni harka qalleeyyii abbaa fi haadha hin qabne akkasumas baruu barsiisuu keessatti of danda'anii barachuu hin dandeenye caalamanii akka karaa kanatti dhufan ta'e isinis kallattii kanaan karaa kanatti kan dhuftan. Kanaaf qaamni immoo galaa wayii nuu qabatee dhufee jira jechuudha. Kana gaafa kaanus adeemsa baruu barsiisuu keenyatti milkaa'insi baruu barsiisuu keenyaa karaa kamiin akka itti galma ga'uu fi barattoonni sababa hanqina yookaan rakkoowwan adda addaatiin barnoota isaaniirraa adda kutuu akka hin qabneef maal deeggaruu qabnaa fi akkamitti deeggaruu qabna jedhamee yaadameet akka isiniif deeggarsa ta'u kan qabatamee karaatti dhufame waan ta'eef kallattumaan waan qabatanii dhufanii fi kanaan booda illee immoo maal mul'anni isaanii kanaan booda akka aanaa keenyatti nufaana turuudhaaf nufaana hojjechuudhaaf maal isinirraa eegna maal nuun jettu nan jedhu kan karaa isaaniitti isin dabarseetan isaa wajjin turtu jechuudha caalaa karaa kana dhufee. Kam jirti? Nagaa keessanii? Baga irraa kanaan isin ga'e. Waan guddaa miti akka waliigalaatitti guyyaa har'aa nuti iddoo kanatti kan dhufnee fi qaama lamatu as jira. Qaamni lamaan as jiran kun dhaabbanni tola ooltummaa YES jedhamu tokko jira. YES Environment Society kan jedhamu bara darbee dhaabbata charity organization irraa laayisansii fudhatee laayisansii kan ta'e dhaabbanni sun hojii tola ooltummaatu hojjeta jechuudha. Akka carraa ta'e dhaabbata sanii kan maqaa nama lamaatiin nama lama ta'aniiti kan banne lachuu caalaa jedhamu tokko caalaa qaanisaa nama jedhamu ani immoo anis caalaa dhuman jedhama. Dhaabbanni sun hojii babal'aa hojjechuudha kan inni yaadu. Baay'ee isaa immoo dargaggoota irratti hojjeta. Kanaaf YOZIS jedhame jechuudha. Akka ijannoo keenyatti dargaggeessa humnoomsuun yookiin dargaggeessa ga'oomsuun kaayyoo boruutiif bu'aa qaba jennee waan yaadneef jechuudha. Hojii uumuu irratti, hojii kalaquu irratti, abbaa hojii nama gochuu irratti hojjenna inneeti. Kana keessatti barnoota irratti immoo adda dureedhaan ni hojjenna. Kanaaf har'as akka ka'umsatitti tokkummaa waldaa toora intarneetii addunyaa wajjin hin taane deeggarsa meeshaa barnootaa isinii gochuudhaaf asitti argamne karaa waldaa kanaatiin nuti mallaqaan kan deeggaramne aayidiyaa isaatiif nuti akka aayidiyaatitti jira akka deeggarsa mallaqaan immoo isaantu nu deeggare isaaniin illee galateeffachaa amma kallattiidhumaan gara arjooma kanaatti deemnaa jechuudha. Meeshaan nuti isin arjoomuuf yaadnee jirru boorsan jira. Barruulee waan isin gargaaru qalamaa fi akkuma kana yuunifoormillee yaallee turre haa ta'uti garuu haala gabaa gaafa qayyabannu gabaa irratti mana saayizii keessanii umurii keessanii kutaa isin barattan mana barumsaa keessanii wajjin akka ta'utti argachuu hin dandeenye. Har'a immoo dhufnee asitti binna gaafa inni baajata nuti yuunifoormii qabnee fi gabaa asiitirraa wanti arganne wal nu madaaluu dida. Kanaaf mallaqa yuunifoormiidhaan yaadne san waajjira barnootaatiif daayirektoroonni keessan isinii wajjin haasa'anii maal akka isinii bitan isaanumatti ilaannee deemna jechuudha. Tarii ga'uu danda'a, ga'uu dhiisuu danda'a ka'umsaaf waan ta'eef. Kanaaf sagantaa akka kanaa kana gaafa gaggeessinu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama jechuudha. As keessaa boru namni biyya bulchu jiraachuu danda'a. Biyya bulchuu bira darbee immoo namni addunyaa kanaaf ta'u jiraachuu danda'a. Sammuu namaa waanuma xiqqootu qaraa, waanuma xiqqootu doomsa jechuudha. Kanaaf isin barnoota keessanitti cimtanii akka jajjabaattan barumsa keessan akka sirriitti qayyabattan isin jajjabeessina. Boruftaanis walii wajjin hin jirra jechuudha. Waan humni keenya danda'e wajjin jirra. Naganuma jedhee gara tokkummaa waldaa toora intarneetii kanaan isaanis ergaa gabaabaa nu dabarsaniitu garuma kennaatitti dabarraa jechuudha. Booda irratti bulchaa naannaa ani barsiisaa koon jedhaa ani barsiisaa qoran ta'anii yookaan isaan waan gabaabaa nu jedhaniitu waltajjii keenya goolamnaa jechuudha. Baga bara haaraa keessan akkam jirtu nagaa keessanii? Ishoo baay'ee galata argatu. Ani Paaster Addunyaa Margaan jedhama. Taansee obboloonni na waliin dhufan jiru. Isaan lamman erga ofii isaanii si wajjin wal barsiisaniin booda waan gabaabaa jennee gara dhimma dhufneetitti dabarra. Warreen na wajjin dhufan keessa dabaree dhufanii of beeksisu. Yaa jirtu waaqayyoo galatu yaada isaa Shiriin jedhama. Isaan waliin Wanti keessan akkam jirtu? Waaqayyoon nagaan keenya ulfaatu. Maqaan koo hojjetaa wangeelaa Dinqaa Iddoo isaan jedhama.
isaanuma wajjin dhufne yaada jiru. Dura bu'oonni organization yookaan dhaabbata Youth Empowerment Society isin galateeffachuu barbaannaa carraa ittiin obboloota keenya dhiiraaf dubaraa bukkee dhaabbachuu waan nu uumtaniif guddaa galatoomaa. Toora kanarratti warreen tajaajila hooggansaa kennan baay'ee isin jaallachuu fi isiniif dhimmuu isaanii karaalee hedduun argineerra. Sababni isaa deeggarsi kun toora kana qofa otoo hin taane toora biraatti godhamuu hin danda'a. Sababa isin jaallataniif guddattanii of dandeessanii biyya kana akka hooggantan ikoonomiidhaan qixa siyaasatiin qixa hawaasummaatiin ofirra darbitanii lammii keessaniif akka taatan waan barbaadaniif nuun gara kanatti waamanii waan ta'eef kabaja guddaa qabu. Itti aansuudhaan nuti kan bakka buunee dhufne waldaa toora intarneetii addunyaa irraa waldaa abdii dhaloota fi waldaa burqituu wangeela ifaa jedhamurraadha kan nuti dhufne. Obbolootuma akka keessanidha. Isin gidduutti yookaan biyyuma kana dachee Oromiyaa irratti dhalannee kan guddannedha. Obboloonni kun garuu biyyoota garaagaraa irratti faca'anii yommuu jiranidha. Yommuu kanatti haa ta'u malee obboloota keenya bukkee dhaabbanna miira jedhuudhaan sagantaa kana qopheessine yeroo gara kanatti dhufnuu fi hojii kana hojjennu wanti nuti qabannee dhufne gahaadha. Wanta dhaloota kana fayyadu jennee otoo hin taane jaalala isiniif qabnu akkasumas yaada keessaa isin qabaachuu keenya siit agarsiisuudhaaf gara fuulduraatti immoo amma waan nu gargaaretti isin bukkee dhaabbachuudhaaf jaalala isiniif qabnu agarsiisuudhaaf wanta muraasa qabannee dhufne. Kan nuti qabannee dhufne daftara iskiriptoo fi boorsaa kanaadha. Kana birattis immoo yuunifoormiidhaan isin deeggaruudhaaf yaalii goonee turre barattoota 60dha kan nuti qabanne. Haa ta'u malee haala gabaa naannoo kanaa hin beeknu Finfinnee irraadha kan nuti dhufne. Tilmaamumaan gosa yuunifoormii fi saayizii waan hin beekneef gabaa naannoo keenya jiru gabaa jiddu galeessaa ilaallee baajata muraasa yuunifoormiidhaaf ta'a jennee qabannee kan dhufne jira. Haa ta'u malee gabaa naannoo kanaa wajjin gaafa amma ol bukkee qabnee ilaalu baajanni nuti qabannee dhufne yuunifoormiidhaaf gahaa miti. So gahaa miti jennee baajata kana qabannee hin deemnu waan ta'eef hooggantoonni keessan akka barbaachisummaa isaatiitti kompenseet godhanii kallattiidhaanis ta'e halkallattiidhaan irratti mari'atanii waan ta'u isin beeksisuu danda'u. Kana keessa hin gallu baajata muraasa yuunifoormiidhaaf qabannee dhufne hooggantoota keessanittidha kan nuti kennanii deemnu. Egaa hunda keenya baajata ga'aa kan yuunifoormii kennanii deeman jettanii boru akka isaan irra laalle gahaa miti gabaa amma jiru wajjin isaan garuu haala ta'u hin mijeessu. Ergan kana jedhee waldaan qilleensa irraa toora addunyaa jalatti kan argamtu waldaan abdii dhaloota fi waldaan burqituu ifa wangeelaa gara fuulduraatti akka waan ni dandeessisetti wanta kana caaluun si yaadachuu ni dandeenya, sin bukkee dhaabbachuu ni dandeenya. Egaa obboloota harka qalbii abbaaniif haati isaanii sababa garaagaraatiin harkaa miidhamaniif yookaan dinagdeedhaan gadi aanaa ta'anidha kan nuti deeggaruudhaaf dhufne. Yommuu kana boonu honnee isin keessatti horuudhaa fi jajjabaadhaa barnoota keessanitti cimaa kun ka'umsa isiniif ta'a malee waan bu'uura miti. Qo'adhaa jabaadhaa amanaa guddaatiin harka jira barataa jajjaboo ta'a. Sochii keessan ilaallee tattaaffii keessan ilaallee barnootaaf xiyyeeffannoo kennuu keessaniif hawaasa keessatti fakkeenyummaa gaarii qabaachuudhaaf guddinaaf tattaafachuu keessan ilaallee akka barbaachisummaa isaatti guyyaa gara biraa deebinee dhufuu dandeenya. Guddaa isin jaallannaa baay'ee galatooma kallattiidhumaan akkaataa barbaachisummaa isaatitti qoqqoodama jiruun akkaataa daree keessanitti yookaan kilaasii keessanitti isiniin ga'u. Boorsan kun saayizii 3dha kan nuti qabannee dhufne amma tokko xiqqoo miidiyamii fi kan barattoota hanga kutaa 12 ta'uun saayiziidhaan kennee akkaataa saayizii isaatiif kilaasii keessaniif isiniin ga'u. Guddaa galatoomaa isin jaalladha. Warroonni gaafa isinii qoonnu walqixa isiniin qoonnu walqixa gaafa jiru namni kutaa tokkoo jira kan 12 jira. Warri kutaa tokkoo warra 12 wajjin walqixa hin arganne jettanii nutti hin dallanina booda akka kutaa keessanii isinii qoonnaa jechuudha. Warri kutaa 12 agate barruuleen isaanii qoonnu wal fakkaata. Hundumti keessanii waan isinii ta'u fudhatanii galtu jechuudha. Akka yaada keenyaatti barruuleen isinii kennu amma garuma kennuutitti dalagaa jechuudha. Nuti kun gusee kutaa 12 Asal ni lukne.
mallattootti gochaa deebisaa. Araggash. Araggash. Araggash jechuuti. Araggash asirratti tamsa'a. Nyaata fi Heeraaji. Heeraaji adii birra. Kotti kutaan kan kutaa kan urjaa. Isa shaffoo. Iskeeri tokko sii deema. Mirru leenjisaa. Mirruu leenjisaa. Adii deema miti. Rule leenjisaa. Firaa'ol Masfiin. Firaa'ol Masfiin. Meeqa taphare? Shaffoo. Fayya koomii kukkuti kan. Shaffoo. Kanatti kan jedhu iskeeri. Boorsaa isin miidiyeemi jennee. Adii deemi ta'e. Kennaa filatu jiru. Kenni. Iskiriituu keessatti. Achi baasa eega. Olii baay'isaa. Daftara jira. Goganee jiita. Goganee. Waganeen hin jiru. Maganeedha. Kutaa meeqaati? Abbaatu Alamayya. Abbaatu. Kuraan kudhaa meeqa? Daftara ja'a. Iskeeri yaa. Kun achi jira. Nagoo kutaa meeqaati? Torba. Kutaa torba. Asirra hulat. Daftara tokko dhala. Isa kennamne. Ataatu dhaaba. Lakkanii kan yaada argu. Jarzana. Tokko dabali keessa. Gannatee. Gannatee ja'a. Gannatee miti. Mana barumsaa kamii? Gannatee Uruma. Ilaala leencaa. Darbii. Kurii. Kurii hangaasa. Achuma. Boona. Kottu kai. Ja'a. Duro kenne fira qoy. Daji asii kennaaf iskeeri. Garrama kabbada. Senne. Didata. Didataan dhufne? Shida. Garbuu. Kunkunu. Senne. Achuma didata. Dhufne isaan. Didataan dhufne miti namu? Kottu kamaa ta'e sare? Eenyu? Akkaan jiraachuu. Garrama kabbada.
Kutaan kee meeqa? Booda qulqulleessina. Tonkoluu obsa. Tonkoluu nu eessa fa'i? Dayyaasa. Dayyaasa Baayisaa. Dayyaasa Haallee. Leello. Jijjiga. Leello Warquu. Leello kot. Kutaa tokko ishee. Raggaasa. Tindishu. Eessa inni immoo? Alamuu. Alamuu Warquu. Jedhama. Eeyyoo Kabbada. Yaayya. Eeyyoo Kabbada. Warra yaayya. Torbamaa ta'e inni torba. Sintaayyoo Kabbada. Tokko irraa dhiyeessa. Haatu beellama kusaa'e. Ishiin meeqa? Torba. Maaltu eeggasa jechuun kusaa'e. Wayinishee gaaddisa. Dajanii Daamana. Mimmi Gada. Kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota waldaalee qilleensarraa irratti kan argamtaniif akkasumas miseensonni waldaa abdii dhalootaa fi waldaa burqituu wangeela ifaa amma kan argamnu Finfinnee irraa kiiloomeetira 83 irratti kan argamtu aanaa tolee bakka jedhamtutti mooraa bulchiinsa magaalaa aanaa tolee keessattidha kan argamnu. Guyyaa har'aa sababni iddoo kanatti argamneef obboloota keenya dhiiraaf dubaraa warreen aanaa kana keessatti argaman sababa garaagaraatiin maatiin isaanii kan duraan miidhaman yookaan immoo harka qalleeyyii warra ta'an hamma humna keenyaa jaalala keenyatti agarsiisuudhaaf isaan deeggaruudhaaf iddoo kanatti argamnee jirra. Maateriyaala amma kennaa turreef kan arginuun amma humna keenyaa deeggaraatu jirra. Gahuma kanaan bulchiinsa aanaa tolee obbo Qananiisaa gara kanatti ergaan affeereen booda isaan yaada fi gorsa barbaachisaa ta'e gahuu danda'u miti yeroo itti dabtara kana karaa guutuu ta'een bitannee yuunifoormii bitannee galuu dandeenyu miti sammuudhanii miti jechuudha. Harka qalleeyyii kan taane sammuun keenya guutuudha. Namni as jirru kun sammuun keenya guutuudha. Akkuma abbaa fe'eetitti barachuu dandeenya, ogeessa cimaa ta'uu dandeenya, injiinara ta'uu dandeenya, dooktara ta'uu dandeenya jechuudha. Wanti nu hir'atu hin jiru. Namni as jirru kun nama barachuu dandeenyu, obboleeyyan keenya caala barannee bakka guddaa gahuu dandeenyu, boru biyya kana qabannee gara fuulduraatitti deemuu dandeenyutu
nu jala hafa waan ta'eef kuni waan salphaa miti waan guddaadha jechuudha. Dhaabbanni kun kan nu taasise maaliifin hawaasummaa keessatti diinagdee keessatti karaa kamiinuu deeggarsi isaan nu taasisan kuni deeggarsa guddaadha, deeggarsa salphaa miti. Kanaaf irra deebi'ee hojii keenya kan waliigalaa hojii mootummaatti bakka keenya bu'anii hojjetanii barnoota keessatti manneen barnootaa baay'ee keessatti deeggarsa dhabuudhaan ijoolleen mana barumsarraa hafan hedduudha qorannoo gaggeeffamuun jechuudha. Karaa adda addaatiin maatiin isaanii deeggarsa gochuu fi dadhabanii barnoota irraa harca'anii kan hafan kan barnoota keessa haftee uuman salphaa miti waan ta'eef hojii keenya nu darbanii nu hojjetanii dhaabbanni kun kan jedhu kana kan isinii kaasuu barbaade. Kanaaf irra deddeebi'ee dhaabbata keenya maqaa bulchiinsa aanaa toleetiin irra deebi'ee waldaa kana waldaa intarneetii addunyaa jedhamu kana galateeffachuun barbaada. Baay'ee ulfaadhaadha. Kanaan boodas immoo deeggarsa guddaa isaan irraa eegna waan ta'eef haa ulfaatanii jechuun barbaada. Galatooma. Akka nama isin jidduudhaa dhalateettis akka nama boordii dhaabbata tola ooltummaa Youth Empowerment Society yookiin YES jedhamuttis ganama kana isin wajjin taatee akka kanaa dabarsuutti gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Isinillee maa gammadanii isiniin jechuun barbaada. Kanatti dhufee dhaabbanni keenya jalqabumarraa yookiin dhaabbaturraa kaasee kaayyoon gurguddaan inni qabatee dhaabbate dhaloota lafa kanarraa ka'anii biyya kanaaf ta'uu danda'an biyya kanarraa immoo darbanii addunyaadhaaf ta'uu danda'an oomishuu keessattis immoo wanti baay'een jiraachuu danda'a. Barnoota nama oomishuu dandeenya, diinagdeedhaan nama oomishuu dandeenya, siyaasanis nama oomishuu dandeenya jechuudha. Xiyyeeffannaan keenya inni guddaan garuu karaa diinagdeetii fi karaa barnootaatiin nama oomishuu akka dhaabbata keenyatti jechuudha. Kanarratti bal'inaan ni hojjenna. Si'achis waan baay'eedhaan wal bira dhaabbachuu dandeenya. Akka waajjira barnoota aanaa kanaattis mana barumsa modeel jedhamee banamuuf jiru keessatti hojii babal'aa wajjin hojjechuu ni dandeenya, kitaabota fiduu ni dandeenya karaa adda addaatiin. Kanarras dabarree magaalaa kana keessatti gaafa waan hin dandeessise laabraarii guddaa jiddugaleessa dargaggootaa ta'uu danda'u ijaaruudhaaf karoorfannee itti deemaa jirra. Dhaabbilee adda addaa wajjin haasa'aati kan nuti jirru. San guyyaa ta'etti waliin laallaa jechuudha. Ta'uu danda'a amantaa jedhu qabna waan ta'eef. Kanuma wal qabsiisee guyyaa har'aa kanas maallaqaan deeggarsa kan nu godhan tokkummaa waldaa toora intarneetii addunyaa baay'ee galateeffachaa isaaniif illee caarradhuma kana waamicha dhiyeessine jechuudha. Akka dhaabbata keenyatti isinii wajjiniin hojjechuu dandeenya, barbaanna isinii wajjiniin hojjechuu dandeenya. Balballi keenya banaadha. Addunyaa kanarra teessanii iddoo adda addaati hojii adda addaa hojii dhaloota kalaquutu irratti warra hojjettan balballi keenya banaadha. Kottaa hojiin hojjannaa isiniin jechuun jaaladha. Ganama kanas iddoo kanatti argamanii ta'ii kana fakkaatu kan wajjiniin hirmaatan hunduma isaanii galateeffachaa waltajjii keenya ganama kanaatis karaadhuma kanaan goolamna ulfaadhaa fayyaa ta'a. Baay'ee galatoomaa nutis isin galateeffannaa bulchiinsa aanaa tolee akkasumas itti gaafatamtoonni dhaabbata tola ooltummaa Youth Empowerment Society guddaa galatoomaa isin hunduma keessanuu guddisneet isin jaallannaa gamuma kanaan kun waldaa abdii dhaloota fi waldaa burqituu wangeela ifaatu hojii kana hojjete onlaayinii irratti kan argamtan waldaaleen qilleensarraa warreen kaanis hojii akka kanaa cimsaati hojjedhaa isiniin jennaa as qofatti osoo hin taane bakkeewwan garaagaraatti baay'ee galatoomaa milkoofneerraa sagantaa jiru xumurreerraa already kanneen dhufan isa isaaniif gumaachame fudhataniiru kanneen kaan immoo dhufuudhaaf jiru wanti asitti hafe kan tarrafee nuti fuunee gallu osoo hin taane warra hafeef qaamni dhimmi isaa ilaallatu hin gaggeessaa. Egaa waldaan tokkummaa qilleensarraa walitti dhufeenya obbolummaa cimsuudhaan waliin waaqa waaqeffataa akkasumas obboloota isaanii deeggaruutti kan hojjetanidha. Guddaa isin jaallannaa guyyaa gara biraa akka jaalala waaqatti walitti deebinee dhufnaa. Nagaan tura miseensonni waldaa abdii dhaloota fi waldaan burqituu wangeela ifaa nagaa isiniin dhaamaniiru isin jaallanna jedhaniiru. Si'a tokko footoo isin wajjiniin kaanaa hundumti keessanuu wanta isiniif gumaachame akkanatti qabatanii yoo nu dhaabbattan footoo waliin kaanee sanaan xumurraa kana caala isin tursiisnu si'a tokko nuuf jedha hundi keessan. Waan na qabattan akkasitti ol qabadha. Eeyyee. Barfata yaadasa. Galatooma sanka baay'ee galatooma isin jaallannaa kan kana caalu walitti deebina.